duumessaan guutamteeti jirti. Garuu harroo jiru imimmaan gabricha keeti kan Yaaqubi Rahil dhalachuu mucaa kanaa amataa 10 irraa eegalee eegaatti turte. Bara 10 guutuu Rahil ummata faddaanirraa arrabaa fi jecha nama gaddisiisu caqasaatti turte. Masheena jechuudhaan yeroo dheertuudhaaf qalbii cabsanii turan. Nama dhalle indartuus jechaaniiti turan. Nadabreet yaa ajajaa guddaa. Kan kana Yaaqubii fi warra Yaaqubiif halkan edanaa waan hin dalagu yaadeefii jira. Waan hin kophaatti hojjedhu. Gabbaramtoonni hundi Yaaqubii fi warra isaa irratti abaarsa haa buusan. Fadda'amni Yaaqub kabajaan akkanatti itti fufuu hin qabu. Bu'aa ganiinsa isaa ni argata. Ati Ashtaar guddoo. Ibidda lola keetii Yaaqubii fi warra Yaaqub irratti buusi. Raahel dirqama du'uu qabdi. Halkan edanaa mucaa isiitii wajji du'uu qabdi. Yaa Rabbi kiyya. Rahilii fi ilma isiitii irratti waan ati murteessite hundaa'u ni qeebala. Garuu yaa Allah yoo isaan du'an ummata waa gabbaruudhaaf gammachuu taanaan sodaadha. Yaamisa karaa keetii kaniin barootaaf baadhe gargaarsa xaaqutaa ta'uudhaan sodaadha. Yaa Allah jaartii xiyyaa fi ilma kiyya naaf eewwalii. Jiraachuu isaanii ummata faddaan ganuurraa ni eewwala. Qalbii warra waa gabbaruullee ni cabsa. Sababa kanaan tooyni irra gararreedha ta'a. Yaa Allah ati irra nahaa warra namaa dha'u kan taate na gargaari. Dukkana gurraacha hanaan ifti ifu kun maali? ست ديبي رحيل رحيل سوغاسني روبني بوفتي لك برمتو يبجل لك برمتو لا دامو قبا يعقوب يفي ور يعقوب هندي قالت سامي ني ارغثن اتي اشتر قدو
سيبودا تنقبرمتوتا تجاجلتوتو جرا كبجاي سيجيف وان سيغانني في جتشا يعقوب في ورا يعقوب الرتي ابدل له يتي روبسي الحمد لله. دوبا ilmi Yaaqoob nagee handalate jechuudha. jiraattoota faddaa humnatee tan hamman qabne kan agarsiisi akkasuma fala ashdiiris garsiisi ati yaa ashtaar guddoo gammachuu gara onnee teenyaa naqi warra si jaalatu hunda salphina Yaaqoob garsiisi. nagayni rabbii isin hundarratti haa jiraatu. rabbii na hinsa isaatiif nin galatoonfadha. mucaa kiyya kanaas barakaa fi haala gaarii akka gonfachiisuun kadhadha. bara 10 seene kunoo amma dhuftee. mucaa dhalate dhiiramoo dhalaa jetteen gaafattuusa? Yuusuf maqaa ilma dhiiraatiif bahuu miti. dhiira ta'uu akkamiin beete? dhiira ta'uu ammoo eenyu sii hime? qaama yeroo xiqqoo dura akka dhalatu na beeksiseetu naaf hime. yaa ilma kiyya roobni kunis barakaa keetirraa tokko bakka nagayaan dhufte. rooba ummata faddaan irraa rakkoo fi cinqii oofu laala. roobni roobe. Alif canjattanii ejjitan olayyii fi gaallan qodaa haxaawa karaa magaalaa faddaa bareecha rabbii Yaaqoob galatoonfachuun dirqama. arra mucaatiyyaaf dhaloonni haarayni galmaaweeti jira. goggoginni magaalaa teenyarraa fagaateeti jira.
iddoo gabbaramtuu ashtaanitti ibiddi balbale. Waan ajaa'ibaati! Gabbaramtuu ashtaarri ibiddi ni guba. Iddoon gabbaramtuu maal taateeti? Iddoo gabbaramtuutti ibiddaatu qabate. Kanaatu uumama je'ee hin yaadne ture. Kottaa na hojji. Gabbaramtuun gubachuu jirti. Gabbaramtuun gubachuu jirti. Yaa baa nu gargaara. Dadhabaa nu gargaara. Roobni kun kushaasha dhiqee qulqulleessaa jira. Roobni ibidda ni dhaamsa. Garuu ibidda balbalaa jiru kana akkamitti hin dhaamsine? Kun waan nama dinqu. Yaa baa doktora. Ummata eewalaa gubachuu jiran. Ummata eewalaa. Raayituu deessee jirti. Ibidda jidduu seente eewaluun dandeenye. Raaga raayituun gubatte naan jettaasa. Kun waan hin yaaddamne. Yaa baadudii sanii deemina. Isii eewaluun dandeenyu. Himmichaa'u ibiddi gabbaramtuu bobeessaa jira. Xaaqonni gubatan jechuun gabbaramoo miti jechuudha. Istirii fi daawwattoonni gubachuu jiran ilaala. Eewaluun hin dandeenye. Ajajaa kiyya qaroomi. Ani Rabbii Yaaqubitti amanuu kiyya ifatti himuuf hin deema. Karaa yaatan laalaa iddoo gabbaramtuu gubachuu jirti. Ashtaar gubachuu jirti. Isii wajjin raayiduu ashtiirtu jira. Karaa yaatan isin warra baddawan ibidda gabbaramtuu gubu haa dhaamsinu. Gabbaramtuu ashtaar eewalaa. Kuni rahmata rabbiiti. Roobni kun lafaa fi keessa uummata kanaarraa waa'ee qaadiinsaa kan dhiqana fakkaata. Mucaan kee dhalannaan kunoo roobni roobee magaalaa teenya bareechuu jalqabe. Akka kun ta'us baallama nuu seentee turte.
ifa godhee dubbachuurraa if boodan deebi'u ati dhugumaan nabii rabbiiti dhalachuun mucaa keetii goggoginaa fi xaa'ota akkamitti akka magaalaa teenya keessaa dhabamsiiste harkaa ija tiyyaatiin hin arge. dhalachuu Yuusuf barakaa qabaachuu garee jirra. Rabbii kiyya kan ummata faddaan irratti rooba roobse iddoo gabbaramtuu Ashtaarillee kan gube xaaqonni si gubate kana ilaaltanii. amma dura anaa fi warri kiyya humna rabbii agarreeti jirra halkan irraa kana ammoo rabbiin dandeettii isaa ummanni faddaa akka argu barbaade akkasuma diigaminsa xaa'otoota isaanii ijaan arkanii jiran amma hunoo rabbii tokkicha malee gabbaramaan biraa akkan jirre ragaa bahuuf kan gama kee dhufanne ati yaa nabii rabbii onnee ummata keetii tana ifa amantiitiin ibsi. Cufti keessanuu jecha Faaris dhageessanii irra walii galtanii. walii galle. Akkas taanaan waan hin jawna jalaa jaa. Gabbaramootaa fi xaaqotoota dinne. Gabbaramootaa fi xaaqotoota dinne. Xaaqotoota isaan fakkaatullee dinne. Xaaqotoota isaan fakkaatullee dinne. Nuti isaan hundarraa qulqullu. Nuti isaan hundarraa qulqulluudha. Rabbii malee gabbaramaan biraa akka hin jirre ragaa baana. Rabbii malee gabbaramaan biraa akka hin jirre ragaa baana. Inni mootii dachii fi samiiti. Inni mootii dachii fi samiiti. Nabiyyootaa fi ergamtoota cufaa kan gargar hin baasnetti amanna. Nabiyyootaa fi ergamoota cufaa kan gargar hin baasnetti amanna. Nuti ajajamoo fi jala yaa'oo isaaniiti. Nuti ajajamoo fi jala deemoo isaaniiti. Rabbiin eega gabbaramtuu Ashtaar irratti lola isaa buuse barri 5 dabre. Bara 5 kana keessatti ummata faddaaniif bulaan rahmataa ni banamteef. Yusuf Yoo haadhatiyya arra abbaa keetii wajji gara bosonaa yaana. rakkoon qabu yaa gara bosonaa deemuun na gammachiifti. Inni hundi Yusuf ni jaalata. Dhugaadha. Raahel odoo hin dhalillee beeree Yaaqoob keessaa tan jaalatamtu turte. Yusuf eega dhaltee booda maal taate jetta? Yaaqoobi kan tolluunsee garuu Yaaqoob nu achi karaa bosonaa deemee bashannanuun isan gammachiisu. Haateetoo. Hojiin xaxamteeti jirti. Fedhii bahuutii fi rahaa godhuun qabdu. Duubaan maaliin beeka? Abbaa kee Raahel fuudhee deemu malee isan gammachiifti.
Ani karaa biyyaan itti dhaladheetiin deebi'uuf jarjara. Ijoolleen ta'e akka waliin miineen sodaadha. Hin sodaatiin ifiifuu wal jaalatanii. Isaan keessaa jabaa fi humna qabu abbaa bakka bu'a jaanii yaadanii. ilma nabii Isaaq nabi Yaaqoob ni beeyta. Yaaqoob ummata baddaan keessaa haala gaarii fi barakaa keessatti jira. Sirriitti hin beeku. Eessattiin harka? Yaaqoob magaalaa tanaaf dursaadha jaama. Garas deeme. Qomi boo ani ergaa kanaan irraa dhufte ajaja biraan seenuu barbaada. Gaariidha, na jala bu'i. Jaalatamtuu diina kottu gamana. Yusuf qabii deemii ummaa ta'e xiqqoo gargaara. Gaariidha. Rahel oduun takkan jirtu. Ana eebbifame siif haa ta'u. Nabiin rabbii kana ni beekanila. Baga nagee aan dhufte abbaa koo. Baga nagee aan dhufte harree isaa nu yaadatte. Maali dubbiin waan nama gaddisiisaa uumame? Namni agartan kun kaanaan irraa ergamee kan dhufe. Oduu gaddisiiftuu fidee dhufe. Yaaqoob eessa jira? Labaan maaltu maal ta'e? Khayrumaa godhu maaltu uumame? Wanniin dubbadhu gurraa fadhooytuu taatullee garuu ati ni dandeessa jeetiin amana. Naaf himi maalinni maa callisaa? Abbaan kee isa haq gama akhiraa godaaneeti jira. إنا لله وإنا إليه راجعون.
مالي واني مرتفتي جرتو أتيا نبي ربي نبي إساق بودا إركمان ربي يعقوب دورسا أمة خنانتا أبليتي تفايكان رامسا خناكان سنكيو بربادي دوتي دقادا غرو أمة فدا إفتد ديمتا دوتي دقادا uumama rabbii mara wal geesse du'a duraa bahuun hin danda'amu. Nabiyyootaa fi ergamoonni rabbiilleen jiruutti hin dawwaman. Gorsa keessaniif hedduun isin galatoonfadha. Rabbiinis obsaa fi haala gaarii akkana qunnamsiisuun isa kadhadha. Ati yaa nabii rabbii nuti ummanni fardaa kan si yakkinee fi kan siif ajajamoo ta'uuf yoo waa'ada siif galle asii hafuuni filatta. Ani ummata faddaan fedha. Isin dhiisee deemuun haalaan natti ulfaata. Garuu haala kanarratti filmaata tokkollee hin qabu. Deemisa kiyyaas ajaja kiyyaanii miti. Hafiinsilleen fedhii tiyyaa miti. Yoo Rabbi fedhee baruu karaa kan ani yaana. Qophiidha nutis. Nuti si wajjiin naafi warra kiyya deemuudhaaf qophii xumurreeti jirra. Garam yaatan? Si wajjiha gama ka'anaan. Amma lubbuun teenya jirtu nabii rabbiitiin addan baanu. Na jala yaa'uun dandeessan isin rakka. Kan isiniif irra caalu asuma faddaan jiraachuudha. Mana kiyyaa kana gala. Ani hammaan lubbuun jiru siifin tajaajila. Hamma rabbiin umrii nuu kanne si tajaajiluuf waada gallee jirra. Jaartii teetii fi warri kee hammaan an si barbaadu taran si barbaadan. Har'aan biyya teeti abadan ati tajaajilaa kiyya ta'uu hin qabdu. Isiniif as turuu keessanii turre isiniif caala. Rabbii if ajajaatii fi imaanaa nuuf kanneen hin galatoonfadha. Barootaaf isin keessaan jira. Rakkoo fi gammachuu teessan irratti illee hirmaadhe. Isin dhiisee deemuun natti ulfaata. Na gaddisiisaas. Barootaaf taaqutoota gabbaraatti turtan. Eegasiin Rabbiin ifa imaanaatiin onnee teessan bareeche. Eegas booda taaqutoota hartaniiti gara Rabbii deebitan. Gara Rabbii gabbaramaan isa malee hin jirreetti deebitan. Kanaafuu amantii teessan akka kabajamuu qabutti kabaja. Ifa amantii kana dukkana wallaalaatii fi qaadiinsaatiin akka hin ukkaamsine irraa if eega. Ani isin wajji jiraadhuu jiraachuu baadhu. Rabbiin Yaaqub dalagaa keessan hundaa'uu ni beeka. Isin cufaa'u Rabbi irrattiin isin dhiisa. Labaan baraawwaniif mangallaa hoolowwanii kiyya naaf eegaa turte. Kanaafis mindaa keenan gaafanne. Horiis ta'e mangallaa yaaftu hin qabdu. Tanaaf je'ee siifi Raahel ijoollee tiyya lameeniif cinaa mangallaa kiyya isiniif kanneetiin jira. Kuni rakkoo ta'e akka itti bahattuu fi jiruuf akka itti gargaaramtu. Galatoomii Rabbiin bakka siif haa buusu. Sin galatoonfadha abbaa koo. Rabbiin siif itti aayida'u qabeenya keetiis siif haa bal'isu abbaa koo. Kun waan Yaaqubiin malu baraawwaniif laffee carraaqaa kan tureef galatoonfachuun naan mala. Rabbiin isin cufaa eegu.
حبوتي يا لايا أبوانك يا زيفا في بلحان أماتي يا في هيلان التمالي فاسدو منسا تنين يوسيفين نمني هندي تنها سوا يهودانو زيفا في بلحان أقوها سوا لقيت جرا دائمني وانا كانت نخيس سينوقف garuu waan nagaa fatteefsiifin deebisa amma dura balahaan tajaajiltuu ummaateetii turte ummaan ta'e waan hin dhalleef iddoo abbaa kee biraa qabdu akka hin dhabneef tajaajiltuu balahaa irraa akka ilmoo argatu akka kannaatti heerumsiifte sambooda balahaan abbaa keetirraa obboleeyyan kee lamaan dhalte sambooda jaartiin lamaan abbaa kee biratti kabajaa fi jaalatama tahan saniifuu eegaa ati dhalatte booda hinaaffaan onnee isii keessatti uumamuun naman dinqisiisu isiin duraan onnee abbaa keetii keessa iddoo qabdu akka dhabdetti waan lakkooftuuf jecha Zeefaanoo siif tajaajiltuu turte dhugaa eegas booda tajaajiltuu zeefaa akka kennaatti heerumsiise ammammoo ummaan ta'e onnee Yaaqoob gama isii godhuudhaan na caale zeefaan obboleeyyan kee lamaan jiddaa fi shiiraa dhalte Robiil Shamuun maal godhaa jirtan? Mangalloonni nu harkaa faca'aniiti. Daddafaa mangalloota wali qabaa. Haya abbaa. Liyaa Yaaqoob mucaa isaanii tajaajila gaanjuu nan deeggartu. An obboleettii xiyya waan isiin qabduun itti nassatu. Ijoolleen isii ijoollee xiyyarra lakkoo isaan hin caalan. Yaaqoob narra isiin jaalatu an itti nassatu. Carraan tun carruma akka obboleettii isii akka taate ammaan beeka. Karaan nu dheerate. Gayuuf dhiyaannee jirra. Jiruun shammattootaatiif fi imaltoota akkanuma. Taa'uu fi imaltaa'uu isaanii jidduu garaagarummaan hin jirtu. Gayuuf hanqamta kaan nu hafe. Fageenya murtaa'e nu hafe. Ilaa amma san turuu ni dandeessaa? Abadiin danda'u. Yahuza Rabi'il Shamuun daasa keenyaa sinnuudhaa baateenyaas kubsiifannaa. Kaanaan ogeetti ni jirtisa? Ni jirti. Shiiraan karra kanaan ammuma deemiti ogeetti yaabbachiisiifiti. Ammumaan dhaqee daddabee dhufa. Tasgabbaay. Obboleettii dhiiraan. Ibidda qabsiisa. Zeefa afata naafiti. Iftoodhu. Maal taate yaadhatiyya maaliif iyyita?
صداتي يا متاخي نجيان كبا إنا يوسفودي إيس يا سماعتاو متى خيف قبراهل أماتي نجديس أماتي جرم ديمو ديمتا هاتو سنجا أماتي دينا يوسف قبي خدت قرقية مال تاتي يوسف أجد أكون كبدو أباغية حالتي ولا همتون كنا مني صدات مالي في المغو الركتين ربين سيفانو دومسي سي خندراتيس أجلو الركساتوري دعاء الربيعتاف يعقوب دعاء كبدو في التيمة تسقب باي مالتو أمامي الرهيل ويلويته لا أمو أني أرين ننجرتو لي أنا كدعاء قوتو في سقافت هالي سين تسقب باو تكو كرتو هاتو همافي يرو تكو بودا كان آني را لقيتيني دفتي تيميتي تجاجلي أباغية دقم أماتي ننقرقر بوفيتي ما تكني جيسي فيمي سينا بليساري سينا لودمت أنا قروا إسي صدات ديتنجر المخيا صداتين دينا أبلي سقي يوسف برك أبي ماريدا كترا غتت نجعن أكيه كمتون هواف يا الله إفجت بس ترى تنفاخ نفتنت فكات أتريدوار كقبضة النمانان إكوفتودو شيران وجيت يا مفكانان كتي أما الدف الدبيا حالتي نديفتين ديمن
haadhatiyya na dhiifteen deemin ummaatiyya na dhiifteen deemin lakkii ummaatiyya na dhiifteen deemin haadhatiyya na dhiifteen deemin haadhatiyya na dhiifteen deemin haadhatiyya na dhiifteen deemin. Asuma mucaa kiyya Yuusuf amaanaan sidhaammadha. Akkanarraan dagan. Hayyee akkanarraan dagan. Yaa Yaaqoob mucaa kiyya Yuusufiif akka toltuun sidhaammadha. Liyaa mucaa kiyya Yuusufiif akka gaarii taatuun sidhaammadha. Imaanaa haadha dhabuun akkatti hin dhaggeeffamne imaanaa. Yaa Liyaa imaanaa hin dagatin imaanaa hin dagatin. Ummaatiyya. Obboleettii Raahel. Maaliif nu dhiiftee deemta? Rabbi si araaramu.